dhuga rakkoo isaan hunda rakkoo keessa jira kun ijaartii mana baase yeedi akka hiraara wanni irra mana baase kitiin akkuma qaba awon namni nu dhagaati laal awon dhagaan silaa ibara wanni irra taate buddein tolaa bakkeetti diigamte bakka inni gartee miliyoonaa fuudhee gartee intala ilmoo gartee irraa darbeerratti wanni kun akkamitti taatii dhalaal san irratti kitiin akkuma qabaate viidiyoo ta'u gadi dhiisan immoo viidiyoo ta'u waan taateen yoo waan qabawan asumatti laa gaddiisi gaddiisi anasittiin qabawan yoo fedheeti laa viidiyoo gaddiisi maaliif Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shama harkafuun hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya jirtu uummata qaalii fi jaalatamoo har'aan tanagaa naa fi nagishaa tuuppii ka wajjin asitti argamu kun as jirra. Hordoftoota keenya gaa uummata akka takkaan dubbadha jeetiin asirratti isiniif waan deemaa jiru miidiyaa kanarratti illee quba qabdanii wanni gartee hedduutu akka nama shoror keessaa jira wanni kun Yaman keessatti illee hedduutu akka babal'atee nama shoror keessaa jira waan dhalaa fuudhaa fi heeruma maali wanni jedhamu kun akkuma tana dura quba qabdanii gaa hedduutu akka gartee laaltanii isinillee viidiyoo hordofaa jirtanii gartan jechuudha. Wannin isin haasa'u deemu ammaaf viidiyoo gartee uummanni gadhiisan daawwattanii gartanii jirtanii viidiyoo nagishaa tuuppii fi viidiyoo ammaas tola ooloo show jalatti aanee jaalalaatti illee viidiyoo inni maree jiru gartanii jirtanii. Aanee jaalalaatti illee ka'eeti kun nagisha illee waan san wajjin jira achitti argamee jira laakiin immoo isaan kilaafute nagisha gosu gartee waan san irratti mee isarraa isiniif baasaa waan akkamitti kachi dhaqan aanee jaalalaatti akkamitti mee ganda soddaa dhaqee akkamitti sumayyaanii fuudha kajabu dubbatee jira viidiyoo santa jala deemee ilaaleetiin wallaahi waan itti tokko gartee hin beekne wallaahi nama ajaa'ibsaatii mee gara nagishaa tokkoon isin dabarsiisa nufaana turaan isin hin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh khawiyyantoota fi hordoftoota gadaatu naga qabdanii fayyaadhaa jirtu baga jiraattan bakkuma jirtanittuu nageenya keenya isin haa ga'u jecha maaliif yaa waan nama dhibu waan hedduu nama aarsaati waan illee dubbadheen ture achirrattuu basaan qaanfadheetiin maaliif wanni duraa wal dhufneef waa'ee waldhaba tolaanis mana keessaa yaa'ee jira ani yeroo hedduu isaan biralleen turre isaan irraa fagoon ture akkatti carraa kalee arkadhee jechuudha yeroo saniif isaan bira dhufuu danda'e isaaniinuu wal agarree jechuudha. Eega isaaniinuu wal agarree bas sanumaa'u isaanuu ammas hayaada biraa qaban taate an milyoon sanis hedduu takka akka jaansaritti gaana martee maaliif na aarsee akkamitti waan akkana hojjetan namni kun gaana beekamaadha nama kabajaa qabutti hin beekamre akkamitti kana taadhaan yaadee hoggaan dhagoos milyoonis akkasii miteetti isaanis akka nama wal quba qabuuti an qarmaatti baasu dhabee tolaan qoftiin narraa fuudhaa deemaanii bultiin na diigamtee yaa'ii kanarraan jiraa kan jiru ta'e jechuudha. Sanumaafuu maaliif an oggasumaa'u ni ulfaata guddaa takka ulfaata hawwagaan maalii waan hin jiru wallaaleeti dhiisiin jeemboo miyyuu mataa naannoo asirraa fuudha. Inni gaa warra wantaa dhaganii akkasitti jechuun namatti ulfaata waan ta'eef. Warra sodaa dhagaatti naaf fuudha. Ta'uu gaa kuni beekadhu awwa miyyoo irraa dhiisii isiniis hin galchiniisi miyyoon haa teessu. Yoon asirraa fuudhe hoo hin jeen miyyoo rakkinuma kanaa hochaan moo yoon asirraa fuudhe hoo hin jeen. An dubbii sanuu naan qatteeti gaa maaliif akkamitti kana jaagaa boo miyyoo taa'anii mana fidee mana jirti jaan akkana garatti mana jirti naan jeenillee ta'a umuseenaadha mana jirtu mire maalirratti wanni kana hun dalagameedha akkamitti achi wal kilaafanii biifuu gaa walii garuu dadhabaniiti miyyoonis yaanii wal quba qabantee ani hin beeku yaanii hoggaanii fi haasawaa keessattis bakkitti jabaatus siyaasaati arkeetiin jira viidiyoo keessatti daawwadheetiin jira bakkitti jabaatus ni jira bakkitti laaffatus ni jira san wallaahi gaa umuseenaa fi jumiyyoos waliin akkamitti kana dalayti boo osoo bereetiin tolaatu gaala jirtu taan mana geessitee tanaas manaan kireessaa beekaaniin fuudhachuun ni ulfaatti yaada jiru gaa lafattiin ibsee fi nyaali fuula viidiyoo adiroon ni ulfaata waan ta'eef akkasii sanumaa'u meegaa waan dhageenya gaafee kadhu waan guddaa takka waan nama aarsaati anniin aare ilaa ammaa walii isin garre walitti isin deebine isallee hin garre jechuudha milyoon sanillee gaa kun akkasitti mana jiraattee jiraachuu baattee ani hin beeku waan ta'eef garuu boodarraa harkuun siikis waan oolamu isaaniif waa fagoon galanii beekadhu innis anumarraa qoorrifatee na dubbisuu dhiisee hin calgee bira dabru jira malee imaaraa yaanii waluma cinaadha waan fagootii miti jechuudha. Saniifuu atimma wanni kun beekadhu akka jaanitti gadaatu maarrees ni jaan isaatu maarre
Boo dubbiin afaan hin qabduuti desan guyyaa sun maashaa kilmoo addaa keessa oolleetti walii galuu dadhabne addaani bar. Nunkilaafin naan jaan isaa bitolaanis aanee bitolaanis. Hayni rabbi noo qotu keessa keessatti maanta nama nara geessaa men. Hayni rabbitis hin dhohatu. Uummanni gartee wanni asiifichi qabanichi qaban asiif akkana godhanis hin jirtu. Wanti intalti ta'u sanamma deebiin imma gadaan kijibee janiime. Ijjitii fuula miidiyaa dura baafnee gartee. Siini wal harkini malee ati sinuman dhufini malee maaliif an achirratti duraan siin shakkee mucaan maraatu jiru akkamitti itti miijoo dhiyaatuu danda'a. Hai hor shakkisi an maaliif gadaa dhiiroo gadaatitti wanni jeemo tiutaalee akka biyyaatti yaade gadaanis natti nutaalee inni natti nutaalee biyyoon fayyaan qabaan jenne sau dibbina kam biyyaatti. Asirratti ilaalamma nara geessaami anarra booda waa'ee miijoo sumayyaa tanaas asirratti ol baasee dubbachuus hin barbaadu urtuutu hin dhageessanii inta uummanni iccitiin isaanii iccitii ajaa'ibaati amma gurbaan gartee aanee janiinis achi dhaqee intala gartee warra sodaa dhaqaniin fudhachuu ni balleessita akka intaltinis immoo fuula miidiyaa duratti irratti dhuga baga sattaran san wal sattaruun beekanuma jirti satirii tan immoo aaneen jaalalaa immoo waan kanarraa quban qabu intala gartee namni bakka itti godhe bultiin tolaa maalirratti diigamte quba qabdaati iccitii kan an jalaan baasu jeetu maanuse malee tolaan mijoo waan walii galanii jira narraa fuudhaa deema wanni jehuunis waan biraatii miti ilaalan intalamma innis kana itti beekan balleessu tanatti seenee itti galuu ilaalan amma tana naa keessa beeka waan kana mijoon dhugaan beeka arra boodanis hin dubbadhu waan kana beeka baasan dhuga gaarii miti baga sattaran sanii akka afaan oromoo namni hakama keessa irraa gartee ogeetti ilaale maarreedha osoo jaanii jidduma sanitti intala fuudhee tolaan beeki dawwala natti himeetu waan kana afoo akkami aanee jaallaa booda wayi gaafata naan jee dawwaliin naan jee waan kana viidiyoo fuula kaameraa dura malee hin jiran aboo lakkii wanni kana akkamitti ati hin taatu garuu immoo tolaa waan kana aanee jaalala yoo dhage garuu dubbattuun oolu ijjituma godhiiti ati akka afaan oromoo irraa godhiin jeelaati wanta ga'e isileen mootii ifiifurraa waan jettennaan barbaatuma muraasaati wanni tun baatuma sadii moo kana hayyee taate rakkoon qabu dalagiin jeen akkas sana maantana miyyoonis dhuga baga sattaranii sattaran yaa galatoomanii daawwattoota keenya sumaanii ani waanii kijiba takka hin qabu laalan gadaan ati dhugeettaare kijiba takka hin beeku hangartee obboleeyyan kiyyaa akkamitti dhugaadhamee akkamitti dhugoonfatuu dandeessa ati hakama geessite ani isigaa duraanis yeroo jalqabaati namni biyyoota fuudhee hakama geesse gaafa san ana boo hanqishaa keenya maal taatisa way ilaaltee namni fuudhee hakama geesse intalti baatii takka garaa qabdi naan jan nam tokko gaafa sana bira jiru aaneen jaalala maraa taadha achiinin maraataan namatti utaaluu ni taati kami namatti utaalu isiin akkamitti dhufti maraataa dura gaafa sammu duba ilmi namaa akkamitti beekamu gaafa sammu mucaan qabe guyyaa meeqaan dhufe sawaan kana barnaa quba qaba booyi gurbaan ammoo beekaa tana aarsu kana godhata malee naatu guyyaa meeqa suuqa keessaa fiigee mijoon irratti goltee aaneen akkatti lafaa ka'ee na fiiga viidiyoo maramtee jirti lammaan tanaa asirratti na fiigettee guyyaa meeqaan taman dhufee irraa baase mijoon ammaan tana baga sattaran dhugaadha wal sattaran uuma jirti laakiin immoo waan kanarratti baga sattaranii dhugaa dabbaliyyan kiyya akkasitti gadaa waan irraa kijiban qabu anammaas dhugaa malee kijiba takka hin beeku dhugaan isinii hordoftoota keenya nagishaa keenya waan akkasii daawwanni isin jiru laakiin immoo aaneen jaalala arraan tanamaan tolaa faadhajee ummu seenaan osoo asii ala jirtu waan hedduu takka ulfaatu sumayyaaniin fuudhee jee ugaa asii lafaa ka'u achitti tolummaa sunummaas gartee hedduu takkaan tolatti aalee namma isii kun akkamitti obboleettiin isaa osoo ala jirtu ilmoo dhabdee inni achi akkamitti inni jecha kanaasa boonni aanee isa biratti akkamitti jecha kanaasa anamma obboleettii kan namni gartee jalaa qabu sanachiin ala baasanii isii hin seenu jee waan kan seenu jee hin seenu wanni irra jee duraan gaafa gartee intalti tun gartee alatti gartee siiriitti goote wadhabbiin isaan jidduu teessan harka obboleessisaa darbiteeti tola darbiteeti aanee jaalala galte aanee jaalala irraan tana intala ilmoo obdusan fuudhee ala baaseeti tana asiin tartee tana asiin faayoo asiin nagee asiin sumayya wanni kanaa kun meeni taa'u asiin hordoftoota keenya wanni isin bulaalan an amma ifiifu biddina qabatee jira walla ammaan isin isgaa amma fuula kaameraa duraan jira obboleeyyan kiyya wanni kanaatu waan sukkara nama kaasaati anarra firraan dhaaban obboleettii hojii dhalattee nama gartee haadha qabu dhalaan haadha teenya obboleettii teenya haadha mana keenyaati nagishaa keenya namni kun firra dhaabee laalu bareedu gadaanni kijiba janii kan manni kun asii waan ija hiigaa saniifuu ammaan tan arra booda garte waa'ee siidhaatis fuula miidira jiru
hin dubbadhu feetu gartee fuudhee harshimaa geessu feetu baharatti kutuun feetu Itoophiyaa miti harshimaa geessu na dhageessaa. Miliyoonaaf fideenaa ramansuula maal jee barra itti ol lolati yaa. Ati miliyoon si biratti misa? Yaa maal buusan summa. Miliyoon itaa atanii fuudhattee ni goosa. Tolaa bira dhiibne yaane hoyi. Iti jechaan tolaa bira dhiibne yaane. Baga dhiiftan boofirra. Wanni gartee kan ijji teettuun kubbaa qabaan hin baasu jeetuman akkuma gartee naaf aanee kun ijji tilee wal keessaa qabu. Garuu immoo ijji isaa takka ijji hamtuu isaa hin baasu. Abadan wajjumaan gartee gara dachii waan ija malee tadheen gaddaa sana uffata isaa gartee inni baaseen harkaa baate saniifuu obboleeyyan kiyyaa antiyyaa bulti diigaa miti bulti jaara malee. Maqaa gartee bulti diigaa haqaan irraa diriitti. Awwaan akkasii tasuma qabu. Kanaas wanis Diigaa maantana amma dubbii reefu sallaan reefsi tuqeen ture beekadhu. Hayyee. Biyyootana hanga hoggasillee amma mucaattu aanee tuqee hojjaan maraataadha maraataan nama tuquu naan fudhatamne. Achiu kami yaada taa'ee fi muraataadha. Hayyee. Yoo duraan dee ol jaalatan jechuun. Ani garuu sumaan shakkee akkuma shakkeetti miliyyoon dura amma fayyaa qabdii ijaan ammas. Hayyee. Fayyaa qabdii ijaanii mire ati duuba isirra isii beeytamu akkamitti ati isaa hama geesseet tolaanis ilaalchisee jira. Waan kana duuba mee abbarra abbaa beeytamu akkamii. Waan kana wanni akkas godhaniifi dhugaa rabbii naamii yoo feete niin beekan abbarrallee dhugaa abbaan beekanii. Akkan keessa jiru anumaaf beeka. Isilleen akka keessa jiru isumaaf beeka. Tana dura mucaa tokko hunda biran deeyitee barabbaa isin viidiyoon hedduu maramee jiraate akka garaa qabdus nama hedduu murteessee ani immoo nama dhugaan isii tana maayis quba qabu akkamiyyoo naan jette. Isin hedduun walii qabaachuu hin danda'amu. Walii qabaachuu miidha dhagaye. Tana keessaa beelaa nama gadaan waan akkanaa tanaas waan araam gantanaas garte. Harkaasituu hin danda'u. Waan nama duuba jaan beektaa nama bira jaan. Suma bira dhuga bageette waan bareeda naan jette. Milyooni wanni gochaa kana dalaganii qulqulluudhaatti hoo wanni jetteefis wanni kun waan lafatti uumamee lafaa fa'i. Ijjitii gartee lafatti gartee tumatanii isaan hundimoo walquu qabanii. Biyyarraas gantiinis laalamma sumayyuu matanaahu dawwala amma shakkaa godhetti akkamitti akkana hin jenneere garree jirra wanni ol baate garree jira akkamitti waan akkanaa ta'e akkamitti taate yoo obboleessi hundi dawwalee miyyoo cinkii godhe hoo na dhageessaan awwaan guutuu quban qaba sanirratti. Nallee gaafata waan kana. Ani immoo waan gana keessatti argamu barbaadu jetiin keessaa fi beeka waan kana biyyoota na duraanis beeka waan ilaame hin dhufu jetiin jalaa diidan. Awwa kana goonis yoonif ol baafne namnillee gartee fuula miidiyaa kana duratti illee miliyyoon tun gartee jetiin tun nu harkaa baatee maqaan nu bada jettee sanirratti wanni kun waan lafatti uumame maqaan nu badurra mataan baduu hojjetanii tumanni kanii boo kana kan dubbatanii waan kana kaayan ichitiin kaayan waan kana saniifu kun irraa burullee waan ifa bee waan dirree bee. Yani dhugaaretti ati simbanna biraa dhugaaretti. Sun dhuguma dhugaan jiraati sani. Anamma isaanii hojis taa'e isaaniinis walii galuu dadhabee miire siinis ammallee waliin galle gaa. Naamu. Naa walii galii maata nasirratti. Tubbaan dhugaan gartee taakii daati. Isiin san bira taa'e. Ati beeki viidiyoo ta'e takka illee daawwadheetiin jira. Rakkoo seetillee beeki rakkoon qabu inni miladhaan sunu ati beeka tummaanu waan kan irraa rakkatan boo. Isaan hundaa rakkoo keessa jira. Kun ijaartii manaa baasee jeetii akka hiraara. Wanni irra manaa baasee jeetii naa quba qaba. Awwa namni nu dhagaati ilaali. Awwa dhagaan silaa ibara. Wanni irra taate bultiin tolaa bakka itti diigamte bakka inni gartee miliyyoonaa fuudhee gartee intala ilmoo gartee irra darbeeratti wanni kun akkamitti taatii dhalaal san irratti jeetii naa quba qabaate viidiyoota gadi dhiisan immoo viidiyoota waan taateen waan qabaa waan asumatti. Naa gaddiisi. Anasittiin qabamu yoo fedheeti. Naa viidiyoo gaddiisi maaliif? Isaan hundaa rakkoo keessa jira. Kun ijaartii manaa baasee jeetii akka hiraara. Wanni irra manaa baasee jeetii naa quba qaba. Awwa namni nu dhagaati ilaali. Awwa dhagaan silaa ibara. Wanni irra taate bultiin tolaa bakka itti diigamte bakka inni gartee miliyyoonaa fuudhee gartee intala ilmoo gartee irra darbeeratti wanni kun akkamitti taatii dhalaal san irratti jeetii naa quba qabaate. Viidiyoota gadi dhiisan immoo viidiyoota waan taateen waan qabaa waan asumatti. Naa gaddiisi. Anasittiin qabamu yoo fedheeti. Naa viidiyoo gaddiisi maaliif? Isaanis harkanii. Harkanii. Garuu immoo arrabuutu waa isuma jaalaa asirratti. Nagishaan badaadhaa fi hamaadhaa adda baasanii. Ani isaaniinis jee isaan bira taa'etis jee. Booma kura dhiisi. Miyyoo fuudhiin irraa deemin jaalala tolaan irra hin danda'u. Sibiir biraa mirga ni dandeessaati siif fide duraanis hayyama sitti qabaa.
fuudhii deemin jaa kalaas akka hin taatu gaayyeetiin achitti gaa wal qabnee bara miidiyaan alattuu bara waaqiyaamaa rabbitti waliin teenyee walii galuu dadhabnee walitti chaananne tamana isaa keessatti kanatti deebinannee adda baanee beekadhu. Sanammaan kana tolchitee baga nutti fitiin sunta duraanuu gartee yoo si dhuftellee suma harribuu malee waan tolchitan qabdu hin talle. Asuma akka isaan abee waa'ee siidaan tana arra booda deebinee waa'ee miidiyaa irratti dubbannuti. Akkam jette nuti gartee jireenya keenya uffachuu waa'ee aanee jaalalaa immoo maqaan balleessaa aanee jaalalaati. Isammoo wanumaaf isaan wallaala. Inni waa fi maqaa balleessee waasi balleessee wal balleessee walii wallaalle. Inni moo mee bakka tana dubbiitti matachaana isin garuu hordoftoota keenya waan kana silaa waan qadda baasnee yookaan waan qadda dandeenyuun hordofnee yoo fi gartee nu ifa baatanii baati yoo ifa baattees yookaan nama jajjabaatti amana yookaan dhiisnee jidduu taaluudha isaan akka beekanitti haa uffatanii jechuudha. Kilma. Saniifuu amma gadaanis akkana jaa asumaanuu warri chiin isaan daawwattanii asiinis daawwataa jirtan waan ta'eef nu waan deemaa jira hundaa'uun gartanii waan kanarratti yaada keessan yaada kannattan yoo qabaattan kanarratti gaa dogoggora irra jirtanii dhaabuu atiillee isaan idduun deemanii dogoggora irra jirta dhaabuu waan jettan taate an duraanuu wajjin jiru saayimmoo wal qabne malee adda fagoo jirra akka carraatiin bira dhufuu danda'a malee wal bira dhufuun ni jabaata saniifuu an asumaaniin isinii dhaamala dhaamsa qabdan nu dabarsaa isinilleen komentii jalatti. Hajjaga hordoftoota keenya akkuma nagishaa tuffii isiniin jetti hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti yaada qabdan komentii jala nu barreessaa. Taap taap godha.